Keessummaa koo jalqabatti maqaan keessan eenyu jedhamtu? Maaltu gashee? Maafnan gashilaa maqaa keessan isin gaafachaa maqaa keessan natti himaa. Maqaan koo maaltu gashee siin jedha seemee gasitti ma? Okay. Dhiifama nu godhaa maqaa isaaniitti maaltu gasheedha. Ana bira dogoggora isaan biraan jiru. Ishi maqaan abbee keessanii immoo eenyudha? Hin beeku. Ishi kabajamoo daawwattoota keenya kun qophii keessa yeroo hundumaa isaatii kanatti isiniif darbuudha. Egaa har'as keessummaa keenya ajaa'ibaa tokko nama sooressaa fi birrii guddaa qabu akka Itoophiyaatti tokkoffaa kan ta'an tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Isaanis eenyu jettan? Kunoo warra kanaadha jechuudha. Egaa hanga xumura qophii kanaatti nu faana turaa isiniin jennaa. Egaa allee xiqqoo isheen birrii wayii lakkafadha. Ishi keessummaa koo jalqabatti maqaan keessan eenyu jedhamtu? Maaltu gashee? Ati gashee? Maal maamnaan gashu daawwattoota keenya wajjin walitti simbirsaan maqaa keessan natti himaa. Maaltu gashee? Achi na fuudhe. Maaltu gashee naan jedhan gaafa maqaa isaanii gaafadhu. Ifama gaa. Ammallee nuu gaafannaa. Maamnaan gashu ilaa maqaa keessan isin gaafachaa maqaa keessan natti himaa. Maqaan koo maaltu gashee siin jedha seemee gasitti ma? Okay. Dhiifama nuu godhaa maqaa isaaniitti maaltu gasheedha. Ana bira dogoggora isaan biraan jiru. Ishi maqaan abbee keessanii immoo eenyudha? Hin beeku. Hin beeku naan jedhan gaafa maqaa abbaa isaanii gaafadhu. Maal akkamitti wallaaltu maqaa abbee keessanii? Beeku. Hin beeku naan jedhan ammas gaafan gaafadhu. Maali itti deemnee gaafannaa waan dhufaan tura jijjiirnaati hin deeminaa. Maqaan abbee keessanii eenyudha? Hin beeku siin jedha manni namjigu. Okay, maqaa abbee keessanii hin beekuudha? Okay, dhiifama nu godhaa ammas maqaa abbaa isaaniitu hin beekuudha. Ishi isin mee eessa jiraattu? Maatii koo wajjin. Maatii koo wajjini? Maatiin keessan eenyu wajjin jiraatu? Ana wajjin. Si wajjini? Ishi hundumti keessan immoo si jiraattu? Mana keenya. Mana keessan keessaa? Manni keessan immoo eenyu wajjin jiraatu? Ollaa keenya bukkee. Ollaa keessan eenyu wajjin jiraatu? Wajjin. Ni wajjini? Egaa dhageessaniitu mini isaan ollaa isaanii wajjin jiraatu ollaan isaanii wajjin jiraatu. Waa ajaa'ibaati. Ishi isin mee eessatti dhalattan? Hospitaala. Hospitaalaan jaalala kun oolaa. Maali anis hospitaalatti dhaladhe? Bakka itti dhalattan natti himaa. Siree. Sireerra moo? Ani akka isin sireerratti dhalattan beekama. Iddoo itti dhalattan isin gaafachaa jira biyya keessanii. Yeroo sana hin beeku waan xiqqoodha. Yeroo sana hin beekte isin xinnoo turtanii? Okay, dhiifama nuu godhaa kana ana kan dogoggore. Ishi isin bara meeqa dhalattan? 1887. 1887? Abeet. Kanaaf akka isaa harri baasan jechuudha. Kanaaf harri baasanii keessummaan keenya 1887 jechuudha. Ani waggaa bara meeqa dhaladhe? Namaan galu. Okay. Asin sinis jechuudha. Isaan keessa jira achi keessa taphataan keessa jira jechuudha. Isaan keessas akka keenya duwwaa miti. Ishi gaakka. Taphataan kun itti isinitti baay'ate fakkaata. Taphataan kanatti baay'ate fakkaata. Dhiifama nuu godhaa gara. Ishi isin mee qabeenya baay'ee qabdi jedhan dhuguma? Eeyyee. Egaa kunoo akkuma jedhan isaan dhuguu qabeenya baay'ee qabu isaan dhiif. Qabeenya keessan kana mee isin akkamittiin hojjettanii argattan mee naaf ibsaa. Halkanii guyyaa hojjedhee mati. Hojjettanii hattanii? Jijjiirama guddaadha kun hojjettanii hattanii laasaan. Isinattu jechuudha egaa. Lakkiituun hojjetin nyaataadha. Utuun hojjetin nyaataadha? Dhageessaniitu egaa utuun hojjetin nyaataadha. Karaa biraa hattuu miti jechuudha isaan. Hattuu alaa akkattuudhaan jenneen keessummaa keenyaan. Isaan utuun hojjetin nyaataadha. No.